kun ardii miidiyaa neetworkii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageenyi rabbii bakka jirtan isin qaqqabu. Jalqaba irratti hangafoota oduu dursuudhaan oduu keenya karraaf qabanne isin biraan keenya nu wajjin tura. Naannoo Amaaraatti bidiruun dhidhimuun lubbuun namoota 19 darbe. Naannoo Sidaamaatti balaa sigigaa lafaan lubbuun namoota 6 darbe. Naannoo Itoophiyaan imaammata gatiin sharafa alaa gabaa jiruun akka murtaa'u labsuu hojiirra oolchite. Paarlaamaan Tarkii humni galaanaa biyyattii gara Somaaliyaa akka bobba'u raggaasise. Daandiin qilleensichaa buufata xayyaaraa Bishooftutti ijaarsisuu ji'oota 18 keessatti xumuruuf karoorsuu ibse. Naannoo Amaaraatti bidiruun dhidhimuun lubbuun namoota 19 darbe. Naannoo Amaaraa bulchiinsa Waagimraa aanaa Saahilaa Sayyamittitti bidiruun namoota 26 feetee laga Takazeerraan ce'aa turte dhidhimuun lubbuun namoota 19 darbuu bulchiinsi aanichaa beeksise. Bulchaan aanichaa obbo Sisaay Birruu balichi sanbata adoolessa 21 sa'aatii 6tti mudachuu himuun daa'ima tokko dabalatee namoonni 7 lubbuun baraaramanis haala rakkisaa keessa waan jiraniif lakkoofsi namoota du'anuu kanarra dabaluu danda'a jedhaniiru. Namoonni lubbuun hafan kunneen dhaabbilee fayyaa aanichaaf Saqoxaatti yaalamaa jiraachuu eeran. Naannoo Sidaamaatti balaa sigigaa lafaan lubbuun namoota 6 darbe. Naannoo Sidaamaa godina giddu galaa Sidaamaa aanaa Waanshootti rooba cimaa adoolessa 21 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa roobeen hordofee sigiga lafaa mudatee lubbuun namoota 6 darbe. Aanaa Waanshootti namoota balaa kanaan lubbuun isaanii darbee ala namoonni 6 biroo irratti miidhaan qaqqabuun biiroon kominikeeshinii naannichaa ibseera. Torbaan darbee naannoo kibbaa Itoophiyaa godina Goofaatti aanaa Gaazee Goofaatti balaa sigiga lafaa mudateen lubbuun namoota 250 olii darbuu ni yaadatama. Sana hordofee manni maree bakka bu'oota uummataa gadda biyyaalessaa guyyoota 3 adoolessa 20 hanga 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa eegalee hanga har'aa turuu labseera. Haaluma wal fakkaatuun naannoo kibba lixaa Itoophiyaa godina Kaafaa aanaa Dacheetti adoolessa 17 halkan rooba hordofeen balaa sigigaa lafaa mudateen miseensota maatii tokko keessa lubbuun namoota 3 darbeera. Itoophiyaan imaammata gatiin sharafa alaa gabaa jiruun akka murtaa'u labsuu hojiirra oolchite. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa fooyya'insa sirna bulchiinsa sharafaa alaa har'a ifoomseen jijjiirama imaammata qabu keessaa tokko tilmaamni sharafaa alaa sirna gabaa baankotaa fi maamiltoota gidduutti murtaa'utti kan ce'u ta'uu ibsameera. Imaammanni kun hojiirra ooluu hordofee baankiin daldalaa Itoophiyaa gatii bittaa fi gurgurtaa doolaara Ameerikaa irratti daballii birrii 17 yookaan persentii 30 taasisuu beeksiseera. Gatiin gurgurtaa doolaara birrii 58.63 irraa gara 76.73 kan oolu guddatee yoo ta'u gatiin bittaa ammoo birrii 57.48 irraa gara 74.73 dabaluu ibsameera. Fooyya'insi sirna bulchiinsa sharafaa alaa taasifame qaala'iinsa jireenyaa fiduu akka malu kan eere baankichi dhiibbaa ga'uu malu salphisuuf hojjettoota mootummaaf daballii mindaa taasisuu dabalatee tarkaanfiiwwan adda addaa fudhachuuf yaadamuu ibsameera.
Paarlaamaan Tarkii humni galaanaa biyyattii gara Somaaliyaa akka bobba'u raggaasise. Paarlaamaan Tarkii humni galaanaa biyyattii gara Somaaliyaa akka bobba'uuf yaada pirezidaantiin biyyattii Rasiib Xayyib Erdogaan dhiyeessan raggaasiseera. Humni waraanaa Tarkii hojii farra shororkeessummaa fi hojiiwwan nageenyaa deeggaruuf akkasumas sodaawwan jiran biroo qolachuuf waggoota lamaaf gara Somaaliyaa akka bobba'u BBC'n miidiyaa biyyattii waabeeffachuun gabaaseera. Humni galaanaa Tarkii gara Somaaliyaa kan imalu biyyoonni lameen ji'oota 5 dura Gurraandhala 9/2024 waliigaltee waraana waliif mallatteessuu hordofeeti. Qabiyyeen waliigaltee kanaa guutummaatti ibsamuu baatus keessattuu gama humna ittisaa Tarkiin humna galaanaa Somaaliyaa cimsuu fi handaara galaanaa biyyattii eeguu irratti bira dhaabbachuuf waliigalteetti. Daandiin qilleensichaa buufata xayyaaraa Bishooftuutti ijaarsisuu ji'oota 18 keessatti xumuruuf karoorsuu ibse. Buufanni xayyaaraa Boolee baay'ina imaltootaan dhiphachaa dhufuu hordofee ji'oota 18 keessatti magaalaa Bishooftuutti buufata xayyaaraa haaraa ijaarsisee xumuruuf hojiin eegalamuu daandiin qilleensa Itoophiyaa beeksise. Hojii geggeessaan daandii qilleensichaa Masfiin Xaasawu raawwii bara 2016 ilaalchisee ibsa har'a laataniin dhaabbatichi bara baajataa 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa galii doolaara biiliyoona 7.2 yookaan birrii biiliyoona 405 argachuu beeksisaniiru. Obbo Masfiin dhaabbatichi geejjiba imaltoota irraa galii doolaara biiliyoona 5 tajaajila fe'umsaa irraa doolaara biiliyoona 1.65 akkasumas tajaajila biroo irraa galii dabalataa argachuu dubbataniiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa bara kana imaltoota miiliyoona 17.1 ta'aniif tajaajila geejjibaa kan laachuu hojii geggeessaan dhaabbatichaa himaniiru.